بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورفوت يوتيوبي كيا أكم جرتو نجا جرتو بجنا في جرات تانية شمع عركفون اسمين جل ورموني الدنيا قبر جرتها ورا فانكي يا بيتن بجنا في جرات تاني كنوا ما شاء الله كرتون اللي ميشا كيتنك عن فيديو ورابو فنتين تولي كررة صنيفو نك أجرا الحمد لله يكونوا قوت أجرا akkasii wanni isinii dhaamuu barbaade osoo viidiyoo waraabuu suusii hin ta'in tarii waanuma takka yoo walii himne tarii nu fayyadaa fi wanni isiniin jechuu barbaadu alhamdulillah nama meeshaa naqee xumuree jira rootoof kaartoonii godhadhaa isiniin jedha yeroo biyya ergatuu feetan viidiyoo duraa irratti isiniin jedhee jira amma immoo wanni isiniin jedhu fakkeenyaaf distiilee meeshaalee garagaraa kaartoonii wajjin bittan san distiiwwan hin barbaachisu kaartoonii yoo kaartoonii takka rootoo keessatti feete waan biraatiin maruun sababiin isaa isiinuu sibiila homaan taatu yaada jedhu qabaa uffatuma keetii yoo maratte haa ta'u malee burcuqqootaa fi wantoota akka faarmuuzii kaartoonii san hin gatinaati homaallee baay'ee ulfaatee kiiloo isin irratti hin kaasu isaan maraati akka gaaritti akka isin jalaan caccabne burcuqqoo shaayii ta'ee waan qalbiin teessan isin feetee bitattan kaartoonii saniin ashagaa isiniin jechuu barbaada kaartoonii san gonkomaan gatina ani mataa kiyya Amazon irraa kan xalabee jira akkasuma distii wajjin bite jira maashina paastaa wajjin ka bite jira tokkocha isaan ganne qatu godhee burcuqqoota bishaanii fi burcuqqoowwan takka itti galuu itti fudhachuu dandeettu itti naqee jechuudha akkasumatti fuudhee ashagee garuu isii qofan na'ee uffata jidduu naqee uffata qofaayyuu miti kaartoonii inni keessaa ittiin dhufullee itti naqe jechuudha baay'een ulfaatu jechuu waan hin ulfaanneef kaartooniin aslan hin ulfaatuyyuu kanaafi waan akkasiisan hin gatinaati itti fayyadamaa inshaallah akkasumatti natsaa isinii galti burcuqqoowwan teessan hin cabxu takkalleenu lamalleenu jedhee yaada kiyyallee gaafa galee agarraa du'aayii teessan jabaadha akkasumatti itti fufaa gaafa galees ka cabes katoles adda baasee isin agarsiisa gaafa biyyattii akka gaariitti natti tola viidiyoo waraabuun asitti garuu natti tolu garuu biyya teenya shabakaadha malee wanti biraa wanti nama cinqun jiru alhamdulillah saniif inshaallah obboleeyyan koo warra galuu feetan rabbi nagaan isin haa galchu anaan hangafee isinilleen akkasuma warra taa'ee yaada muraada guuttatee ganaa nagaan galuu fedhu rabbi yaada muraada isinii guutee nagaan isin haa galchu yuutuubii kee sabiskiraaybii godhaa meeshaalee bitachuu qabnu jedhee kutaa hanga afurii jalqabee ture addaan kute jechuun sababa galiinsa kiyyaatiif sababa meeshaa naqatuutiif kanaaf inshaallah sanillee itti deebi'aa haga meeshaalee elektirooniksii gurdaa akka moobaayilaa akka paawar baankii kompiitaraa waan ofii kiyyaadas na jedhee bitadhee waan tokko waan irraa beekurraa isinis waan itti fayyadamee argee anas fayyade waan beekurraa inshaallah isiniif dhiyeessaa itti deebi'ee yuutuubii kiyya irratti na hordofaa isiniin jedha kunoo tanaayyuu amma birrima xiqqishuun bite ispiikaraa wanti maashaallah dha sagaleen isii. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أكسي ساعتي صديقوتو جتي وانت سبيكارا ما شاء الله yoo shaarjii fudhattee akkuma moobaayilaa waan akkanaa kanneen bitadha waan biyyatti isin fayyadu uffata faashina guurina faashina turkii faashina akkasii jettanii yoo uffatuma qofa guurtanii homaa isin fayyadu dhugaa rabbii uffanni biyya arabaa kun faamaa yeroo lama maqasaalatti miiccinaan geeffame akka kiyyatti anaaf garuu jechuudha maaliif bifti irraa deemaa akkasuma humni isaa hin laafa kanaafuu obboleeyyan koo uffatan guurina dhugaa dubbachuuf oromiyaa kutaa 11 mee uffatuma aadaa isaanii kutaa 11 kanatti aadaa kophaa qabna uffata aadaa jechuudha yoo kabitan nu taate kunuunu gaa uffata biyya biraa abaayaa kaani jennee guuruun haa dhaabbatu
waan isin fayyada waan biyya keessanitti osoo hojii tokko banattanii waan akka speakeraa waan tokko waan isin fayyada bitadhaa isiniin jira obboleeyyan koo isin irratti dheeressuu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.